Akkamittan tasgabbaa. Amma sirra deebii wal argine naan jecha akkamittiin hin tasgabbaa. Ani kana sitti meef nama biraarraa yoo dhageesse naarta jedhe. Tamanta. Eeyyee. Irra deebiinsi gaafadha. Tamanta. Hundumti keenya iyyuu dadhabina mataa keenyaa qabna. Garuu gaaffii guddaan dadhabinni Dooktar Eebbaa maaliidhaas jedhu. Kana booda dugda duubatti wanti nu deebisu hin jiru. Garuu wanta kanatti amantaniitu. Ati moon sodaatin. Bararuuwwan kun. Waan an qoosaa jiru sitti fakkaataa? Dhiifama obbo. Indallaniina. Gurmoo! Wanti na mudate waan salphaa sitti fakkaata? Karaa obboleettii koo waan kamiin illee bakka naa bu'uu hin dandeenye kan inni natti dhufe. Siif gala. Yoo hin sodaatu ta'e lamaan keessan iyyuu mataadhaan dhaabbadhaa. Ani qofaa koo iyyuu falmachuu nan danda'a. Gargaarsa eenyuu keessan iyyuu nan barbaachisu. Tasgabbaa Saamsoon. Miira biraa keessa galtee bara. Ituu dubbannu ani sodaadhee miti. Itti amantaniittu kanan isiniin jedhee hojii ajjeesuu isaati. Dhibbaa afaan guunneessa jechuu hin dandeenye. Garuu namichi kun gara jabeessa hamaa ta'uu isaa shakkii irraa hin qabu. Ani gama kootiin ajjechaa kanarratti homaa tokko iyyuu isiniin jechuu hin danda'u. Dhimma kanarrattis immoo kanan si faana waliif galeef karaa Hiree waan inni natti dhufeef. Gumii fireen akka isaan wal argan Dooktar Eebbaa waan gochaa jiruufidha. Inni immoo natti hin tolu. Mee maal gochuu yaaddan? Amma yeroodhaan mucaa isaatiin doorsisu. Maal? Ukkaamsuuf immoo? Garuu wanti kun gaariidha. Ammaaf isa ayyaanni. Garuu hamma dhumaatti na deemsa taanaan dugda duubatti hin deebi'u. Saamsoon, sammuun kee yaaduu dhiiseera moo? Obboleettii koo irra jabuufate kan inni ba'aaf gala isheen natti maa jiru beekumsa walii galaatiif miti hin bara. Waan inni naan jedhe hundumaa kan tole jedhuufidha. Ani lakki jedhee jennaan obboleettii koo ukkaamsuu fi waan barbaade gochuurraa waan dugda duubatti deebi'u isinitti fakkaata? Akkasillee hin jedhu. Akkuma ati nutti himtee Inspektar Simbootti giiftiitu ajjeese jedhiitti kan inni siin jedhee wanta kana gochuuf duubatti hin deebi'u. Na hubachuu keetiif galatoomne. Garuu yeroodhaaf immoo mucaa sana ukkaamsu. Kanaafuu nurraa maal barbaadde? Sadan keenya ilma isaa Firaa'ol jedhamu sana ba'aaf gala isaa hordofu. Achoo. Ammatti kana yaad taphanni inni irratti taphate deebisee sirriitti taphachuu. Wanti guddaas hin beekuu qabdan wanti kun nu gidduudhaa ba'uu hin qabu. Ati hireetti ati immoo gumuu itti akka ni'u. Ani kanan jedhu sitti karaa obboleettii keeti. Gammee immoo karaa hireetti dhufe. Kan koo immoo mana maali meem? Osoo nama akkasii jedhee maal gootu? Qoosaaf hin jedhe Saamsoon. Dirqama siin si kofalchiisuuf jiituu waamuu qabnaa nuun. Qajeelonni waan kana hojjechuudhaan beekamu kan godheera jedhee Michichiloonni dhagaa xixiqqoo walirra tuulamanii gamoo mooderna akka gamoo guddaa ta'an hin beektu. Michichilli dhagaa tokko garuu qofaasaa ta'ee gamoo kana aanatu dhaabee jechuu hin danda'u. Jedhee soofjechuu hin danda'u. Argite? Hojiin keenya waaqa biratti nu galateeffachiisuus komachiisuus danda'a jechuudha. Waan gaarii gochuun akkamitti nama gaafachiisa? Waan qabduraa nama gargaaru waan baay'ee gaarii ta'edha. Inni sun garaa waaqayyo keessatti gammadu godhu. Garuu immoo nama sana gargaareera ana lafaa kaasee akkas godheeraaf jettee of jajjataanaan inni sunis komachiisaa jechuudha. Kanaaf yeroo nama gargaartu seetannis barbaachisaa jechuudha. Inspektar Simbo. Dhuftee? Taa'e. Si waamaan ture bar. Maal yaadde? Maaltu si fa'a? Buna yookaan shaayii? Shaayii. Tole. Tibba kana walirraa fagaanne miti. Xiqqoon koo ammaatti fakkaata. Baddeetti. Nama jecha isaan kabajne akkamiti. Dhimma hiree irratti sin gargaara jedhee na jalaa badaa kun nama akkamiti jettee garaa keetti na komachaa jirtanti yoo. Eeyyee maaliif badee jedheera. Garuu immoo nama jecha isaan kabajne hin jenne.
Garuu immoo dhimma keetii barre. Isa barbaadu immoo isa barbaadamutu barbaaduu qaba. Inni illee isa barbaadudha. Garuu biyoo biizii taate sin jeequ jedheen dhiise. Nan qoose. Hiree wajjin akkam. Gaariidha. Ana waliin gaafa taatu rakkoon hin jiru. Rakkoon gaafa gumii waliin wal argitudha. Maal jechuudha? Mana barnootaa tokko tokko baratanii akkamitti wal arguu dhiisu? Tu mana barumsaatti ta'e maaltu na aarsa? Mana barumsaan alatti ta'uu isaati malee. Dhugaa jettama? Eeyyee. Akkamitti barte? Ishee matu natti himi. Kana maal godhe jettee sitti himti? Nama biraarraa yoo dhageesse haaruu dandeessa maal jettee natti himte. Argitee garaan ishee bukkee jira jechuudha. Kana yeroon siin jedhu garuu gurbaa of jajjuu sanaaf wajjin bakkeetti wal arguun ishee gaariidha siin jechuu koomti. Miirri isaa akkam akka nama dhukkubsu sirriitti hin beeka. Waan tokko sitti himuuf hin ture garuu immoo nan sodaadhe. Maalidha? Natti himi malee maaliif na sodaatta? Dhoksaatti akka isaan wal arganiif namni haala mijeessu wayii jira. Eenyudha? Dooktar Eebbaa. Maal? Barattoonni urjii keessumaa warreen isheetti dhiyaatan ishee waliin miira addaa uumanii turan. Miira akkamii? Tokkoon tokkoon isaanii miira lolaa, miira araaraa, miira gammachuu, miira wal falmii akkasumas immoo deebi'ee araara miirawwan garaagaraa gaggeessaa turan. Ta'uu danda'a garuu. Miira kam keessa kan hin jiraanne siif gurmuu qofadha. Maal jechaa jirta? Argitaa? Daayiziin kun bareedee boca gaarii akka qabaatuuf halluuwwan as keessatti argaman kun hundumtuu tooraan taa'uu qabu. Halluuwwan as keessatti argaman kana keessaa tokko yoo adda bahee taa'e bareedinaa fi boca isaa balleessa. Naaf galeera. Waan ati jechuu barbaaddees hubadheera. Nama akka keessamuu bilchaataa qabu dafee hubata. Yeroo namni hundi urjii waliin walitti dhufeenya gaariif mufii qabutti gumiin kama kamiinuu ishee waliin hariiroo dhabuun gaaffii namatti himu. Urjiin barattoota ishee barsiistuu qofa otoo hin taane obboleettii hangafaa turte. Kana keessatti namni gammadee akkuma jiru namni gaddees hin dhibamu. Akkamitti atiif gurmuun qofni adda baatanii urjii waliin hariiroo kamiyyuu dhabdan? Hariiroo dhabuun nama shakkisiisa moo? Namni tuuta tokko keessaa qobaatti ba'ee duuba isaa wanta tokko jiraachuu danda'a. Inspektar, hundumtiyyuu urjiidhaan kan beeku waggoota dheeraan dura. Anaaf obboleessi koo immoo eega mana barnootaa kanatti dabalamnee waggaa tokkoyyuu hin guunne. Kanaafiyyuu walitti dhufeenya nuun urjii waliin qabnu waan daangaa darbee miti. Daangaa malees yoo walitti dhiyaanne akkuma tiyyuu jette miira jibbaa jaalalaaf walitti mufannaan nu gidduutti uumamuuf carraan isaa baay'ee dhiphaa ture. Maalidha? Kana irratti maal akka barreeffame dubbisiitii gararraa isaatti eenyu akka barreesse ilaali. Mana barnootaaf haaraa waan ta'aniif. Akka takkasnaan jettu shakkeen. Sababa sirrii waan ta'eef tariyyoon sirra beekuudhaa baadhees garuu yeroo tokko sii kennuu nan danda'a. Eeroo akkamii? Namoota urjii walii wal dhabdee qaban keessaa nama tokko waan dagattee natti fakkaata. Eenyudha? Barsiisaa Biqilaa. Barsiisaa Biqilaa? Lakkii gamte. Caalifteetii bar. Akkamittan callisee akkas jedha. Yeroo lama sadii olii dhabaritu isheen hin beekin dhoksaatti akka isaan wal arganiif kan inni haala mijeesse. Inni naaf galeera. Inuma ayyuutu mana jiru manatti fidee dhufee beeka. Maal seete gammee? Eebbaan nama baay'ee garraamii ta'edha. Sababii inni hireef oolmaa waliif jedheeti malee waan hamaa yaadee miti. Anatti garuu natti hin fakkaatu. Dhugaa kooti. Yeroo yaaddu utuu ati fireen akka wajjin jirtan beeku akkamitti akkas gochuu danda'a? Gumtu maqaa isaa dhaheen oole. Gurbaa of jajjuun sunii fi hireen akka isaa walitti dhufan akkamitti gochuu danda'a? Kana godhee maal fayyadama? Inni nama qajeelaadha gamme. Nama hamaa miti. Gaariidha. Ammati waan irratti xiyyeeffachuu qabdu dhiistee waan hin taane keessa galtee ofuma dhiphachaa jirta. Gurbaa of jajjuun suniif eebbaa wal arganii akkas godhan maal kan jettu sana dhiistee akkamittiin hiree jaalalaan booji'uun qabasa jedhu totti yaaddee gaariidha. Jechama tokkositti mucaa tokko ture yaasaatiin maal jedha beektaa? Seexan hammam jibbitaa ittiin jedhaan. Ariyaansaa sunis jaalala waaqayyootiin qabamee waan hin jiruuf yeroon itti waa'ee seexanaa yaaduun qabu jedhan. Argitee? Nama jibbuudhaan yeroo keen gubin jaalala isheetti qaba. Ishee onni koo guutuudhaan hin jaalladha. Kanammoo isheen sirriitti beekti. Kana caalatti agarsiisi akka jaallattu. Ani sitti meelamtee akkan si gargaaruu danda'u. Dhugaa waan asiin jedhu hin beeku. Guddaa galatoomne. Gorsuu yoo barbaachise nan gorsaan.
Dheekkamuu yoo barbaachise sinan dheekkamaan isheen obboleettii kooti. Eenyu wajjin iyyuu wal isheen qixxeessu. An kanan barbaadu laphee qulqulluu ta'een akkasii wal jaallattan qofadha. Siif galee? Barsiisaa Biqilaan baay'ee dheekkama. Barattootanis ta'e istaafii biratti jaallatamummaa hin qabu. Inumaayyuu eeggattaana daayirekteeraa ta'e immoo amalli isaa kan duriittuu baay'eetti caaleera. Amalli isaas baay'ee jijjiirameera. Egaa du'a urjii hojii wal qabataa waliin qabatuun beeku garuu barsiistuu urjiitti akka dheekkamaa ture namni hundumtiyyuu beeka. Waan ta'uunis waan hin taaneenis baay'ee ittiin lolaa ture. Akkas jedhiinsiin jedheeti. Eenyu? Dooktar Eebbaan. Lakki tasumaa waan akkasii natti hin himne. Waa'ee isaa maal yaadda? Waa'ee Dooktar Eebbaa moo? Eeyyeen. Lakki dogoggoreellee kana godha jedhee yaadu. Akkamitti? Maal akkasumatti ilaalteen beektu? Atis waan giiftiin siin jette qofaa amanuu hin qabdu. Giiftiin akkanaan jette akkamitti barte? Akkamitti barte jechuun giiftiin nama hundumaatti Dooktar Eebbaa tajjeessetti itti himaa turte. Sitti himuu hin dandeessi jedheen malee namni akka Dooktar Eebbaa tasumaa urjii ajjeesuu hin danda'u. Kan ammoo akkasumatti ilaalanii baruun hin danda'amu. Kana dura waan naan jette si yaadachiisu? Amma beekutti Dooktar Eebbaan baay'ee nama gaarii. Kan waan siin jechuu danda'a. Waa'ee akka kanaa wal qabatee immoo Waaqayyo dhugaa urjii baasu malee wanta tokko iyyuu siin jechuu danda'a. Jechuun yeroo sana tasa waan na gaafatteef waanuma afaan kootti dhufeen sitti hime. Wanti naaf hin galle tokko. Maalidha? Gurmuu waliin lakkuu taatanii akkamitti haga kana amala keessan gargar ta'uu danda'e? Aqwaanu naan jechuuf akkan taane. Qormaataaf ji'a tokko qofa qabna. Ati baay'ee qosta. Arrumallee yeroo gaarii waliin dabarsinee jechuun kun yeroo jaalalaa. Yeroo gaarii waliin dabarsaan turre? Dabarsaa turreera. Garuu har'a isa caalaa si yaadeenidha. Kan argina siin jedhe. Sammuun keessi dhukkuba? Ani san si jalaa dhaqa. Moo qormaata irratti waa'ee jaalala koo deebisuufi? Elaa, reefuu yaada gaarii fidde. Waraanni jalqabaa tokkoffaa isatti gaggeeffame kan jedhuuf hiree baay'een jaalladha jedhee yoon deebisee rakkoo qaba. Moo eeksi na godha? Tas akkasin godhan. Inuma abboonni si waliin deebistee siin jedhu. Isan siin jedha bara. Tole. Garaagarummaa human raayitii fi dimokiraatik raayitii gidduu jiru ibsi yoo siin jedhan maal jetta? Innillee haadha warraa koo gara fuulduraa fi haadha ijoollee koo gara fuulduraa deebii jedhu kennudha. Nama ajaa'ibda. Jedhi ammaa qo'annu. Ati moo waan tokko qabannaan hin gadhiistu. Tole ammoo maal dubbisna? Ikoonomiksii. Warreen barnoota bu'uureessan kun garuu rakkoo qabu. Akkamitti? Saabjektii waa'ee jaalalaa barsiisutu bu'uureessanii maal rakkoo qabu? Dhugaa moo? Dhugaa kooti bara. Maatimaatiksii, siiviksii maal amma jedhan jaalalummaa kan jedhu barnootatu bu'uureessanii rakkoo maalii qabame? Jaalalummaa? Sana booda isa qo'achuuf. Eenyuyyuu nama morkatu ture. Keessumaa mootu ati na qo'achiistee halkan tokkottan guutummaa kitaaba sanaa dubbisee bula ture. Amma soto kolfitoota yeroo hin gubin gara qo'annaatti deebina. Garuu yaaddeettaa barnoonni akkasiitu jiraate maal akka fakkaatu? Maal fakkaata? Chapter 1 jaalala ijaa, chapter 2 immoo jaalala onnee ta'a. Chapter 3 aarsaa jaalalaaf itti fufee jaalallee yeroo qorru immoo chapter 4 akkaataa haaromsa jaalala qorree ta'a ture jechuudha. Lakkii dhiisi gammee hin dubbisnaati. Sana booda immoo barsiisaan hojii daree akkamii akka nuuf kennu beektaa? Hojii daree akkamii nuuf kennu? Turistiin agarsiisa. Barattoonni lamaan taati shamarran onnee dhiiraa dhiironni immoo onnee shamarranii boojuuf yaala. Namni dursee xumuree qabxii 50 argatu jedha. Sana booda immoo hojii manaan nuuf kennu yaadi. Yeroo taanutti dhiironni qubeelaa, abaaboo diimaa, wayinii fidaa kottaa. Shamarran immoo rifeensa keessan hojjetadhaatii wandaboo affeerraa arbaataaf ta'u uffadhaatii kottaa jedha ture. Tole. Sittaa tolu. Qo'annaa dhisneerra. Yes. Tole. Amma waa'ee maalii haasofna? Waa'ee jaalalaati qaba. Tole egaa isa ati na qo'achiisi. Rakkoon qabu. Jaalalummaan saabjektii waa'ee jaalalleewwan lamaa qo'atudha. Barnoota kana keessatti Zafaa Zaroof jaalalummaa jedhamanii kan waamaman Roomiyoo fi Juliyeetidha.
Eeyyeen manni barumsaa isaanii asfaaltii irraa meetira 100 keessa seeniiti. Koobilistoonii irraa akkuma buuteen mana nyaataa foonii guddaa tokkotu jira. Isa darbitee gara bitaatti yoo gortuun argatta. Eeyyee dubartii tokkotu deddeebisa. Haadha isaa natti fakkaatti. Konkolaataa BYD gurraacha qabatti. Eeyyee. Hundumtuu haala gaariidhaan deemaa jira. Adaraa keessan immoo citii keenya akkuma jennetti haa ta'u. Armeen isaa mana barumsaatii fuutee gara manaatti yeroo isiin galtu argeera. Mana isaaniis immoo barreera. Tibba kana bilbilaa osoo eegalteetti. Nagumaani. Akkuma ati baddee dhuftu jechuudha. Eenyu waliin haasofta? Ati isa oltee dhufta. Ani nama baratee fi nama dandeettii addaa qabu waliin hin oola. Yoo xiqqaate dandeettiin qabu kan gabbifadhuuf na gargaara. Kan keen hin beeku malee. Namni barateef dandeettii addaa qabu Dooktar Eebbaadha. Maaliin shakkitamoo? Gabbifachuun maalirraa ka'eetii jedheen malee cimina isaallee moru. Atotoo mormitees bar dooktarummaa isaa jijjiiruu hin dandeessu. Tibba kana abukaatoo ta'uuf hin kee waan addaati. Ilaalcha isaaf qabdu dabaleera. Dooktarii tokkorraa muuxannoo qoddachuu waan guddaa dabara. Haala kanaan gara fuulduraatti maal ta'uu barbaadda jedhanii si gaafannaan barataa soshaalii ta'uu kee dagattee dooktarii ta'uun barbaada akka hin jenne. Waan jechaa sitti namni hamma kana bilbila kee chaarjiiraan godhattu dhugumayyuu dagadheen ture. Eeyyeen guyyaa guutuu waan ittiin haasoftuuf bilbilli kee yoo chaarjiirra bulee malee hin ta'u. Garuu eenyu waliin haasofta? Halkanaa irra rafi. Garuu maaliif hin dubbattu? Waan dhoksuu barbaaddee jira moo? Ani kanan jedhu hirriba gahaa rafuu yoo baatte fayyummaa kee irratti dhiibbaa akka qabu Dooktar Eebbaan sitti himne? Natti hin himne. Silas waan gaarii sitti hin himu. Saamsoon maal taatetta? Wanta. Hin baay'ifne. Maal? Ergaa mala jijjiirratti dhiphachuu eegaltee bubbulteetta. Yeroo maan taanii naan jettu akkan si amanu barbaadda? Jiru. Yeroo xiqqoo qofa naaf kenna. Ani yuunan sirreessa. Saamsoon. Ergaa akkas naan jettii torban meeqa darbeera? Moo ani rakkoo kee nama qoddachuu danda'u miti? Lakki. Akkas jechuu koo miti. Kanaafuu akka daa'imaatti na gowwoomsaa amma yoomitti turuu barbaadde? Jiitu. Maaloo na hubadhu. Jala mureessitti moo obboleettiin kee nagaa miti? Maal taate? Akkamitti barteeti? Kana baruuf piroofeesara ta'uu nan barbaachisu. Ati waa'ee isheef malee waan biraatiif akkasitti dhiphattee hin beektu. Amma obboleettiin kee maal akka taate natti himtamoo natti hin himtu? Jiitu dhiifamu. Amma homaa sitti himuu hin danda'u. Yoo na hubatte na hubadhuuti yeroo naaf kenna. Kan hin taane taanaan sitti himuu dhiisuu kootiif dhiifama naaf godhu. Dhiisi. Anu waanan godhu beeka. Maal gochuudhaaf? Yeroo ati akkas taatu waanan calje dhiisii ilaalu sitti fakkaannaan nan barree jechuudha. Anu nan beeka waanan godhu. Jiitu. Tasgabbaa'e maaloo? Na gadhiisi. Jiitu. Jiitu. Tole kun waan taara maaltu jedhame? Akkuma ati naan jette godheera. Inspektar Simboonis akka barsiisaa biqilaa shakkituuf yaaleera. Dhugaamu maal siin jettare? Waan na amantee natti hin fakkaatu. Inumaayyuu Dooktar Eebbaatu akkas jettuuf si ergee naan jette. Akkamitti barte? Hin beeku. Dhugaa dubbachuuf isheen nama salphaa miti. Baay'ee ulfaatti. Amooriis isheedhaaf fala biraa barbaanne. Inumaayyuu akka bakka qorannaatti isheen kaasuu gochuu dandeenya. Yookiin immoo namni biraa akka bakka bu'u gochuu dandeenya. Aha. Akkas gochuun hin danda'amu moo? Maallaqa qabaannaan wanti taane maaltu jira? Anuun beeku Dooktar. Garuu ishee waan maallaqaan gowwoomfamtu natti hin fakkaatu. Ogummaa isheef amanamtuu fi hoggantuu jabduu fakkaatti. Dhugaa jette. Ishee maallaqaan gowwoomsuun hin ulfaata. Garuu immoo maallaqa guddaa baaftee jennaan hoogganaa ishee qabachuu dandeessa. Yoo inni dadhabames hoogganaa isheetii qabachuu dandeessa.
Egaa walumaa galatti amma caasaa gubbaatti yoo deemte nama tokkollee ta'uu qabachuu dandeessa. Akkas taanaan gaarii. Hin danda'amu. Sana booda egaa hoogganaan ishee tokko itti bilbilee Inspektar Simboo qorannaa kanarra waan turteef yookaan immoo jijjiirama waan agarsiisaa hin jirree fi kana booddee Inspektar Ebeluun bakka kee waan qabatuuf isatti dabarsii jedhaan. Kanuma. Mana jireenyaa isaanii dogoggorteettaa. Yeroo darbee hordoftee kanatti deemte mana daadaa isheeti. Naannoo tokko waan ta'aniif mana isaanii sitti fakkaate. Manni isaanii naannoo sana ta'ee addabaabayii darbitee asfaaltii meetirii 500 gad deemee gara harka mirgaatti kan inni argamu. Karri isaanii immoo halluu gurraacha kan dibame guddaadha. Naannoo sana manni halluun isaa gurraacha karri isaa kan dibame kan isaanii qofa waan ta'eef barumsa rakkisu. Eeyyee. Of eeggannoo gochuu qabda. Mana baay'ee guddaadha. Saroota hamoo ta'an lamatu jira. Dabalatamuu waardiyyaanis jira. Amma shamarreen dukkaanaatii meeshaa bituuf deddeebitu tokko jirti. Hojjettuu isaanii natti fakkaatti. Amma seensatti dhiyaanneerra. Sa'aatii 10 hanga 12 gidduu yeroo gaariidha. Keessumaa yeroo inni mana hiree deemu eegee gochuu nan danda'a. Hojiin akkamire? Hojiin bareeda. Gaafan callisee si ilaalu garuu hojii kee waan baay'ee jaallattu natti fakkaata. Maaliif jette? Haqa kabachiisuun boqonnaa sammuu namaaf kenna. Eeyyee, yeroo hunda ta'uu baatus. Hello, Commander. Nagaa oolte? Nagaa si gaafachuuf siif hin bilbille. Maalirraa geesse? Amma hin danda'u deemaan jira. Deebii akkana jedhuun barbaadu. Dhimmi kun yeroo ammamii akka si calaa fudhatee beektaa? Raftee barra. Eeyyee naaf gala. Yeroo xiqqoo qofa naaf obsi. Inspektar Simboo, ammam akkan sitti amanuu beekta. Garuu wanti hunduu daangaa qaba. Maallaan jechaa jirta, Commander? Amma qorannaa qabatte kana shakkaan jira. Kanaafuu qorannaa kana hin dandeessu yoo ta'e qorataan biraa dhimmicha akka qabatuun godha. Eenyudha? Hoogganaa kooti. Maal sin jedhee? Yeroo gabaabaa keessatti akkamaa qabdii irratti hin dhiyeessu taanaan bakka kee inspektara biraan bakka buusanaan jechaa jira. Maal? Akkamitti? Dhugaa qaba. Anis lafarran turse. Kana gidduutti haqnee urjii hin bahin hafaa jira. Yoo yeroo sitti fudhates taphachaan jirtu bar. Qorataan biraa yoo dhufes akka haaraatti eegalamti. Bakka tamma geesse kana godhaaf satti yeroo fudhatu? Bakka nama ga'e yoon isaaf kenne zeeroorraa eegaluun san barbaachisu. Yeroo ammamis yoo fudhate garuu atumti qorannicha too fudhattee itti fuftee gaarii natti fakkaata. Jechama haqni tuun bahin ture utuun bahin hafa kan jedhu hin dhageenye. Gamme, gurbaan kun maaliif hin dhufu? Hin ture bar. Baay'ee na dhiphisaa jira. Waan milkaa'u sitti fakkaataa garuu. Dhugumatti gurbaan illee kutattuudha. Karaa baatuun dhabdu. Kun akka barattoota reebuu salphaasti hin fakkaatu. Keessichi ulfaataadha miti? Xiqqoo wal xaxaadha. Isin qorachuuf isaalli keessa mijataa miti. Kana caalaa mee akkamsiiftaan? Bakkaaf yerootti jetteetti argamaa jirra qofa. Jaallattanii dhuftu? Hin dhufnutu hojjettanii silaa poolisiidhaan dhitamaa dhufuun keessan hin oolu. Atis hin baay'ifta bar. Dhiifama naaf godhi malee nama hin taane shakkuutti ofumaa yeroo kee guddaa. Isa beekuuf akka kootti yeroo muraasan inspektara taatee hojjechuu qabda. Ta'uu baannaan siif hin galu. Akkamitti? Daa'im tokko ajjeefamtee dhuma irratti namni ajjeesisu haadha du'a ilmoo ishee bira teessee boosu sana taate yeroo argitu yookaan immoo jaarsi sooressu tokko dhaalaaf ajjeefame ijoolleen isaa shakkamanii qorannoo yeroo dheeraa irratti gaggeessite dhuma irratti namni ajjeese qabeenya isaanii waliin kan hidhatan qabne waardiyyaa isaanii yeroo ta'uu bartu walumaa galatti yakkoota baay'ee keessatti ajjeesaa isaanii yeroo bartu namoota waan sanatti dhiyoo jiran qorachuuf dirqamta. Gurbaan kun dhadhaa bidda bu'ee ta'e bara. Deemuu laata? Eessa deemta?
Gamme gargaarsi barbaachisan ta'an deemnee gargaaraan. Ani miila koo asii fuudheen deemu. Si dhukkuba moo? Saamsoon dhugaa qaba. Kana argeedha inni dawwaa asiin jedhe. Bagan dawwaa'e. Ituun arguuna bidda keessa siif seena. Ijoollee maaloo na gargaara. Waaqayyo isiniif haa laatu. Gamme ta'uudhaaf annaan deemeen gargaaraan. Ati yoo barbaadde deemuu dandeessa. Ani garuu miila koo fuudhee asiis hin deemu. Yoon booddee qabame eenyuuf jedheen as keessa lixe jechuufidha. Gamme kanaaf iyyuu inni yeroo qabamu dhaabbannee ilaalla. Waliin himnii wanta kanatti kan galle walumaan ba'achuu qabna wanta kana. Maaloo ijoollee kuna jalaan callisinaa. Humnaan dhabe qarshii saniis ta'u kudhaniis na gargaara. Waaqayyo isiniif kennu isiniin jedhee miti maaliif hin deemtan? Hin qabnu dirqamadha moo? Nu waan meeqatu nu dhiphisaa as dhaabbatanii qarshii 10 nuun jedhu. Bararuu wawwayi. Eenyu waan taateef deema si nyaanjiru. Kun raajiidha. Waan raajii malee isaan irraa hin argamu bara. Isiniidha amma kan akkasitti na tuffata. Garuu sagalee kee akkamittiin jijjiirti? Saamsoon wanti guddaan siif milkaa'eera moo akkam taate? Ana Saamsoonii dabar. Dhugaa jetta? Kan isin na baruu hin dandeenye isaan akkamitti na baru. Si dhagayeera ammoo. Dhimma isaati moo maal jettan? Lakkeen dhimma isaatiin jenna. Dhiira miti ati. Dabooroo wayii. Maal si sodaachisa akkasitti? Maalidha kun? Sila qarshii 5 10 yoo qabaattan na gargaaraa jechaan turre abbabba. Wanta teeni. Maarree dhageesseetta miti sila qarshii 5 10 yoo qabaattan na gargaaraa jechaa turan. Kanaaf si kennaa jira bara. Dhageera. Akka fudhataniif itti gargaaraan hin jira.